akka teessumayyaan kaleessa Saidoon jaalalan beeku jette. Saidoon tasumayyuu jaalalan beeku ani jette. Mucayyoon kuni Saidootti heerumuun jette. Roozaan Saidootti heerumu baay'ee tokko garaa kiyya na gubee baay'ee tokko boba'ee waan hin godhu dhabee jette. Baay'ee kaameraa dudduubatti baay'ee tokko boo'ee jette. Baay'ee tokkoni boo'ee jettee dhugumaan boosse. Maaliif yoo jettanii dhugumaan boosse dhugumaanitu onneen balbalte. Onneen abiddatti irraan qabatee jechuudha. Lapheensi baay'ee tokko gubate gubannaa keessa bahee jechuudha. Mataa keessaan achi ol ba'e. Aariin sumayyaa mataa keessaan ol ba'e. Maaliif isheen amma Roozaadhaaf hin boossu Saidoodhaaf boossi. Saidootti adda baatee jirti. Roozaan koo Saidootti heerumte jennaan Saidoon koo achi ilaalee as hin ilaalu. Roozaan illee as ilaaltee as hin ilaaltu akka kaleessa hafuura isaanii namni dhaga'u hin jiru. Hafuura raafuun baafatanii jechuudha. Ijoolleen wal fuunaan piraankii isaanii dalagachuu, diraamaa isaanii dalagachuu, ijoollee walirraa horuu, jireenya bareedaa jiraachuu, laayifii kanaan dura dabarsan caalaatti isaan maddaran bareechanii dabarsuu jechuudha. Isaan wal fuudhanii walii ta'anii walitti gaxxamamanii jechuudha. Yoo Roozaa ta'e amala isheen beektu, yoo Saidoo ta'e amala isaan beektu. Diraamaa hojjechuu malee akkasumayyaan jettu durba garasiif garanaa dhalaa walitti hin guuruu jechuudha. Kan itti maraatu kan jaallatu dhalaadha. Inni immoo lubbuu namaa baraaruu fi fuudhe malee wanta biraatiif miti jechuudha. Hunda isaa hin beektu amma dubbii gadi qotee boolla keessaa isinii baasuun naqu hundi keessanuu hin beektu jechuudha waan ta'aa jiru. Sumayyaanis sirriitti gubattee sirriitti aarteetu abiddiitti qabatee jechuudha. Dhugaa rabbii hin bobaate malee. Maali kaleessa dhadhaa dibattee dhuftee isin argitanii isin hubattanii ilaaltanii Sumayyaan takka rifeensa si akkas gootee dhufte peestaalii jalatti hidhattee jirti. Kiisii jalatti hidhattee jirti. Maaliif dhadhaa dibattee jirti? Maaliif dhadhaa dibattee? Takkaa dhadhaa dibattee miidiyaarra dhuftee viidiyoo waraabdeetti Sumayyaan. Mee ilaalaa gubannaa ishee jechuudha. Takkaa dhuftee rifeensa ishee anfoolloo qabatti isheen. Anfoolloo qabatti Sumayyaan gaddeebistee isa koobaa guddaatti keewwatanii akka ijoollee si'anaatti qabatan akka Roozaa sanatti hin qabattu. Sumayyaan anfoolloo qabatte rifeensa ishee anfoolloo qabattee shaarbii ishee gaafa sharaxattu anfoolloo sana dhufee qaba. Rifeensa ishee sana dhufee qabaa fi shaarbiin ishee irraa mucucaatu jechuudha. Amma kaleessa shaarbiin dhufee nyaara kana bukkee ga'e. Shaarbii isheen uffattee jirtu fooxaa isheen sharaxattee kunoo adda bukkee garanaatiin peestaalii wayiin mul'attu bukkee garanaatiin peestaalii wayiin mul'atti. Maaliif dhadhaa dibattee dhufte? Maaliif dhadhaa dibatte? Kaleessa dheengadda dhadhaa dibattee miidiyaarra hin dhufne. Kaleessa dheengadda dhadhaa dibattee achi abbaatee naasofne. Dubartii yoo dhadhaa dibatte iyyuu qanii arbii galgala yookaan akka keenyaatti jechuun arbii faa galgala dibattee halkan dibattee saniin booddee yookaan immoo sa'aatii 2 yookaan halkan ofirra bushitee ganama miiccitii jechuudha. Kamisa fataa sanaa itti jimaata ittiin oolti jechuudha. Miiccatti galgala dibattee ganama kaatee miiccatti yookaan immoo sa'aatii 2 qofa yookaan sa'aatii 1 qofa fayyadamtee ofirraa miiccitii jechuudha. Sumayyaanii aarii keessa baatee lapheen gubattee balbaltee onneen balbaltee gara sammuutti ol baate. Gara sammuutti ol baatee mucaa'oon gubannaadhaan dhadhaa fallaajaa keessa barbaaddee dhadhaa baffachuudhaaf isa qoonqootti nyaachuudhaaf bitattee fallaajaa keessa keewwatte dhadhaa hoo'ituu illee hin arganne. Dhadhaa see amma raasanii hoo'ituu sana bishaan jalaa calalanii amma baasan illee argattee gubbeerran keewwanne. Dhadhaa isa baffachuudhaaf fallaajaa keessa keewwatte isa ligidaa'e fuute gubbeerra keewwatte. Naa qabbaneessu hin gubate ol ba'e. Gubattee lapheen gubattee laalla gubbee kanarra nachi ol ba'e haarri. Kanaafitu kunoo gubbee kanarra dhadhaa keewwattee peestaalii itti ashaddee dhufte viidiyoo waraabde. Naati wallaa hin gubatte. Utuma dhadhaa hoo'ituu si argitee gubbeerra keewwattee hoo. Maalin si godhaka seexana toosisuufee. Jinni sitti galee jira bar Sumayyaa ko jinni sitti galee jira baratin beektu malee. Kan Saidu jaalalan beeku itti Saidoon akka warra Turkiitti si jiraachisu. Diraamaa warra Turkii kana qaanaa isaas Ingiliffa isaas wanni nan laala beektaa adaan faan kun eessaa jiru Turkiidhaa miti. Adaadhaa fi ata'u booraa sana gaan beektu kama wal been namaa argaa ol achuma ollaadhaa isa wachuma olla dhugaa illee tiradde naga dhokadhe jaartiin kun dhokadhe laala. Komintiin barreessu malee dhokadhe laalaan illee achuma oola. Saidoon akka isaaniitti jiraachisa Sumayyaa akka isaaniitti surprise godha akka isaaniitti jilgeenfatee abaaboo kennaaf akka isaaniitti ilillii bitee mana kana keessa abaaboo afee algaarra abaaboo firfirsee
algaa adii hafee abaaboora firfirsee gara simaan isheen siree bukkeessanii maqaa ishee tasiriyaadha isheen siree bukkee garasii garan artu wambarii tokko wayitu jira iseerra abaaboo hafee garasiin abaaboo hafee gidduu kana shaamaa qabsiisee walakkaa isaa immoo dhugaatii kaa wanti dhugaatii gurraacha wayii tokko maanni maqaa fus maal jedhani maqaa isheen beeku gaalaa ishee anoo miidiyaa maratti argina anoo mana isaa iddoo moofaatti argine dhugaa Itoophiyaa jiranatti ta'e hin beeku nugu ijoollee warri diraamaa hojjetan qabu rakkaa adeefaa kana dhugaa maqaan na ukaa bakka noolu na bartu hojiin qabdulaan jettu sa'aatii 9tti bakka noolu akka Itoophiyaa sa'aatii 9 yoo na dhooftan osuma yaan nufte nan ba'a dhiise yoo Sayidoon nufe dhiise hin ba'a yoo Ayyuun nufte dhiise hin ba'a kan kanaachi yoo dhaani na cabsan hin ba'u mana sana amman diraamicha xumurutti hin beektu kaa diraamaa sa'aatii 9tti gadhiifamu maachuma holloo alli lokaddachi mataa barmato bara keessa dhufee durii na godhe ijoollee jala na deemsisee na laalchisa maalan godha gizeedhuma olee man ilaala dhugaa yeroodhuma ilaala saniifuu jechuudha egaa sumayyaan koo dhadhaa kiiloo tokko dibatte moo yaada koo burcuqqoodhaan bitatte moo kiiloodhaan bitatte egaa kiiloodhaan malee hin jiru Addis Ababaa keessa Finfinnee keessa kiiloon malee hin jiru biyya keenya egaa kiiloon hin jiru dhadhaanii kubbaayyaadhaan bittaa kubbaayyaa burcuqqoo hedduudha koo biyya keenya ijoolleen biyya keenyaa jirtu kiiloodhaan hin bitamaa dhadhaan lakkii haadha koo kiiloodhaan hin jiru burcuqqoodhaan bitu dhadhaa wayituu ishee amma haadha keessa baasanii si amma raasanii maal jedhanii wannoo godhu maal summee koo silaasiin fidu sila maamaatti siin dabalu siif ergitu obboleessi koo Adaamaan dhufaa obboleessi koo Finfinneen dhufaa sangoota fidaa hoolota fidaa Adaamaatti sangoota fidaa Wallaggaa boqqolloo faa fidaa maal isatti siin immoo sii fidee dhufuu dhadhaa sakiiloodhaan gurguramuu miti dhugaa dhadhaa manaa sii fidee dhufaa giiftii koo sila gubbee keerra keetta atoo dhadhaa isa faljii ta'e isa akka fallaajaatti faljii ta'e fuute gubbeerra keewwattee mataan si bokokee mataan guuboo si fakkaatee siifee guuboo fakkaattee dhufte bara anaa nyaatu gubattuudhaan nyaatuun gubatte kaameraa cufa maal taa'u kaameraa nu waraabdannoo sitanii namni hin jiruun jedhe yeroo isheen boos miira isheetti dhaga'amu kaameraa cufattee namni hin jiru yoo nu waraabdanoo nuti osuma akkasii kana laaluu jaallannaa ana bichaa miti sinillee laaluu jaallattu dhiisaa girri maal qaba yeroo boossee maraattee maal jettu sana obiidoo nu waraabdan isheen amma wanniif hin boo'etti roozaaf hin boo'etti Sayidoof hin boo'etti reesilaa immoo ifa baaftee hambaafattee Sayidoof hin boo'etti jettu bara nu wajjadha nuti irratti beeka waan ta'e rakkanne nuti uummanni koomentii fi uummanni viidiyoo dalannu kun nagaa miti rakkanne bakka koomentii barreessinu baanee viidiyoodhaan dubbanne rakkoo bara hundaafuu rabbi siif alaafizon haadha koo miillinaa adoo deetuun taayas yoo deessu bulluqinaa ajjeesee du'uuf deema du'aaf jireenya gidduu jira bulluqinaa ajjeesee miillinaa adoo deena kottaa achi na ka'uu dide mee jedhaa isaan dheressuuf du'e